Manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa deeggarsa meeshaalee dijitaalaa marsaa tokkoffaa Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa isaaf taasiseefiif sirna addaa qopheessuun galateeffate. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa tajaajila dijitaalaa teeknooloojiin deeggarame manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa kennaa jiru si'eessuuf televezyiinii abbaa inchii 65 koompitaroota 8 fi iskaanarii fi meeshaalee biroo deeggarsaan kenneef. Manni murtichaas deeggarsa Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa taasiseef kana sirna addaan galateeffateera. Pirezidaantiin mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammoo Tusii akka jedhanitti Yuunivarsiitichi asiin dura meeshaalee teeknooloojii qarshii miliyoona 4tti tilmaamamu deeggaruuf waadaa galuu himuun hanga ammaatti marsaa jalqabaan waan waadaa galan walakkaa isaa raawwataniiru jedhan. Walta'iinsa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa wajjin waliigaltee garaagaraa qabna. Manneen murtii aadaa cimsuudhaaf akkasumas manneen murtii edilee magaalaa kennaa fi mana murtii olaanaa cimsuudhaaf Smart City Court ijaaruudhaaf meeshaalee teeknooloojii hojii kenna tajaajila abbaa seerummaa gara waraqaa maleessatti jijjiiruudhaaf kan nu gargaaru waan kanaan dura waadaa waliigallee keessa marsaa tokkoffaa meeshaa garaagaraa nu deeggaranii jiru. Kenna tajaajila manneen murtii ammayyeessuuf hojiileen bal'aan hojjetamaa jiraachuu kan himan obbo Maammoon meeshaaleen deeggarsaan argame kunis galtee hojii dijitaalessuuf kan oolu ta'uu ibsaniiru. Meeshaaleen teeknooloojiidhaan hojii mana murtii ammayyeessuudhaaf nu gargaaran kenni tajaajila abbaa seerummaa maamila keenyaa si'ataa dhaqqabama akka ta'uu danda'uudhaaf kan nu gargaaranii fi hojii mana murtii gara teeknooloojiitti jijjiiruudhaaf wantoota nu gargaaran keessaa meeshaalee kanniin ammoo Yuunivarsiitiin Adaamaa haala addaatiin xiyyeeffannaa addaatiin galata guddaa wajjin deeggarsa nu godhaniiti kan jiru. Inni itti aanus itti fufa. Manni murtii keenyas ammoo Smart City Lab ijaaruudhaaf wantoota nu barbaachisanidha waan ta'eef meeshaalee garaagaraa nu deeggaranii jiru. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa hojii baruu fi barsiisuun cinaatti hojii mootummaan fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf hojjetu cimsuuf gahee isaa bahataa jiraachuu himanii deeggarsa taasifameefis galateeffataniiru. Hojii yuunivarsiitii hojjetu keessaa inni sadaffaan community service deeggaruutiin wal qabateeti waan ta'eef isa kanas keessatti ammoo hawaasa naannoo isaanii tajaajiluu isaaniitiin deeggaruu isaaniitiin hojii garaagaraa leenjiiwwan garaagaraa kennaa turanii jiru. Ammas meeshaalee ammayyaa kan ta'an qaalii kan ta'an yeroo kanatti bitanii deeggarsaan nu kennuu isaaniitiif baay'ee galatoomaa jechuun barbaada maqaa mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaatiin. Hojjettoonni mana murtichaa tokko yaada Adaamaa Broadcasting Serviceef kennaniin meeshaaleen deeggarsaan argame kun tajaajila saffisaa teeknooloojiin deeggarame hawaasaaf akka kenninuuf shoora olaanaa qaba jechuun qaama deeggarsa taasiseef galateeffataniiru. Meeshaaleen kun kan nu fayyadu tajaajila kennuu akka saffisu dhaqqabama akka ta'u qulqulluu akka ta'u kan nu tajaajilu waan ta'eef faayidaan isaa olaanaadha. Deeggarsi argames immoo meeshaalee kana bittaadhaan karaa baajata mana murtiitiin bituun kanneen ulfaataa waan ta'eef deeggarsi argame haalaan kan nama gammachiisudha. Kanaafuu Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa deeggarsa nuuf taasisaniif guddaa galateeffachaa. Kana malees immoo hooggansi mana murtii olaanaas akkasumas hojjettoonni deeggarsa kan akka argaman godhan deeggarsi kun akka mana murtii taasifamu godhan galata guddaa qabu waan ta'eef asumaan galateeffachuun barbaada. Meeshaalee har'a kennaadhaan Adaamaa Yuunivarsiitii irraa nu kenname kun hojii tajaajila abbaa seerummaa irratti kenna tajaajila yeroo ammaa teeknooloojiidhaan deeggarame kennamaa jiru wajjin kan wal qabatudha. Akkasumas immoo kallattiidhaan manneen murtii kutaa magaalaa jahaniyyuu kan wal qunnamsiisudha jechaadha. Kanaaf Adaamaa Yuunivarsiitiidhaan akka mana murtii olaanaatitti hawaasa mana murtii olaanaas dabalatee galatoomaa ulfaadhaa jennaani. Dhumarrattis ijaarsa gamoo mana murtii aanaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa ijaaramaa jiru daawwatameera.